ilaalamaa jira. Ibsadhee jira gaheesha. Maashinii illee ilaalamee. Hussein Midhaasoo jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala Lukkee Siraarooti. Akka hospitaala keenyaatti hospitaalli kun erga hundeeffamee gara waggoottan 8 olii gaheera. Hundeeffama isaarraa kaaseetti aanaa kana keessatti rakkoo fayyaa furuu keessatti gahee guddaa taphataatiin jira. Keessattuu waggoottan as dhiyoo irratti dhimmoota kenna tajaajilaatiin wal qabatan irratti xiyyeeffatamee keessattuu dhiyeessii qorichaatiin tajaajila hawaasni as keessatti argatuun wal qabatee qaamota dhimmi ilaallatu wajjin marii gaggeessaa yeroo yerootti bakka hanqinni itti jirutti furmaata kennaa kan deemaatiin jiru ta'uu isaati. Maqaan kee maali? Gannitu maashinii illee ilaalamee. Kittifaata marfee dhakkamadha. Laanca. Eessarraa? Abbayyaayir. Kittifaata ilaallan. Argadhee jira ilaalamaa jira. Ibsadhee jira gaheesha. Kutaa kanatti immoo ogeessa fayyaati. Tajaajila akkamii kennitan asitti? Tajaajilli nu kenninu tajaajila da'umsaati. Kan da'umsa boodaatii fi kan da'umsa duraa jechuudha. Kutaan kun akkuma argaa jirtanii kutaa da'umsaati. Dubartii da'umsaa dhiyaatu qofatu as Apoteermaa jechuun ammoo daddafanii daa'imman qoruu danda'an ho'a keessa tura waan ta'eef akkuma baaniin ammoo carraa qorri dha'uutu jira waan ta'eef isa ittisuudhaaf kaayyoon kan inni guddaan jechuudha. Akkuma deessineen asitti yooma san goggorsinaa uffata biraatiin uffata nisuu biraatiin kaaniin goggorsinee kaaniin uwwisnaa akkuma uwwisnee kaaneen asirra kennaa jechuudha. Gararra eega tursiifnee booda asirra kennee apoteermaa kan jennuun kan ittisuuf fayyadaa jechuudha. Tajaajila kanaan wal qabateeti bara baraan tajaajilli kennamaatiin jiru dabalaa jiraachuu isaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yoo fudhanne bara 2000 waggoottan 3 darbanii yoo kaafneetiin jenne bara 2015 dhibamtoota gara 56,000 oliitti kan tajaajila argatan bara 2016 gara dhukkubsattoota 70,000 oliitti kan tajaajila kennan 2017 ammoo dhukkubsattoota gara 83,000 oliitti tajaajila kenneerra. Bara kanas akka karooraatitti tajaajilama yookaan hospitaala keenya irraa tajaajila argachuu kan dandeenyu hawaasa nama 100,000 gahuuf tajaajila ni kenna jennee karoorfanneetiin jirra jechuudha. Itti aansuudhaan gama dhiyeessii
qofa kennite waan ta'eef daa'imni yeroo eebbifame miidhama. Inni adala keenya baay'inaan banna gaafa banan qofa kennaa jechuudha. Daa'imni kan qorame taasise qoree yaa Yo glucosii kana kennitu ta'e asiin jechuudha. Ofii ajjeestii wadaawwannaa isaa hundumaa jechuudha. Lakkoofsa meeqa irratti kennuu qabduu fi hamma kennuu fi qabduu fi sa'aatii meeqa akka turuu qabu. Imeejii raajii jedhamu san akka argamu taasisa jechuudha. Saayinsiin isa bal'aa waan ta'eef asumatti gabaabsinee dubbanne argina. Maqaan kiyya Boggaalee jedhama. Qindeessaa kutaa qorannooti. Akka hospitaala bakkeetti qorannoowwan nu gaggeessinu CBC irraa qabee hundumaa qorannoo hormoon alaazerii, gene expertii kanneen akka essential lab testii 43 ol hojjenna kutaa laaboraatoorii keessatti. Akka naannoo kanaatti nuti hojjettoonni hospitaala bakkee kutaa qorannoo kanaadha. Environment area kun xiqqoo remootiidha akkuma beekamu. Garuu hojjettoonni as keessatti kutaa qorannoo keessatti hojjetan koomentimentii gaarii ijoollee qabanii fi sa'aatii 20 kan ofii ta'eeyyuu seenee hojii biraan jiru waan ta'eef kutaa laaboraatoorii keessatti hojii isaa kan seeraan hordofu ta'a. Ogeessa faarmaasiiti. Gahee keenya faarmaasii ta'etu qorichoota ammaatiratti mul'atu kana kan jiru qoricha bu'aatii qabnaa hawaasni naannoo garaagaraa irratti dhufanii kan tajaajilaman yommuu ta'u, qorichoota jiru kenninee fi kan jirre ammoo gara alaatti bareechinaa fi isa kana ammoo kurmaanaan dhiyaata. Gidduma kurmaana ga'u kanatti xiqqoo qorsa tokko dhabe malee qorsa keenya baay'ee kan qabnu akkuma kana hawaasni tajaajilamaa kan jiru. Gaheen keenya ammoo yeroo hojii kennaa kabajne sa'a hojii mootummaa sa'a 2 walakkaa irratti argamne kan tajaajilaa jiru ta'uudha. Nuti ogeessa kan jedhamu yeroo hojii kabajne malee ogummaan keenya hojii kennaa mirkanaa'a. Nu ala dhaabbanne yookaan ogummaa ogeessa of jechuu hin dandeenyu ogummaa keenya mirkanaa ogummaa keenya hawaasa keenya akkuma kana qorichoota kennuudhaan gargaaraa jirra. Inni biraan gara fuulduraatti hospitaala keenya qorichoota baay'ee hawaasaaf murteessoo ta'an akka galanidee adii qabnaa sochiisuudhaa jiranii kana fakkaata gahee hojii. Qorichaatiin wal qabatee waggaa waggaadhaan akkuma tajaajilamaan dabaluun tajaajila dhiyeessii qorichaas karoorfanneeti gama adda addaatiin karoora bajeta galii keessaatiin akkasumas bajeta idileetiin akkasumas deeggarsa adda addaa dhaabbilee adda addaa gaafachuudhaan maashinootaaf qorichoota adda addaa akka bitaman akka dhiyaatan hamma danda'ameen tajaajilamaan tajaajila argachuu qabaatu hunda
akkas keessatti argachuu danda'u haalli ittiin godhaatiin jiru jira jechaadha. Fakkeenyaaf bara kana qorii bittaa qorichaa qofaaf qarshii miiliyoona 12 qabanneetiin kan jirrudha. Yeroo ammaatitti kurmaana tokkoffaa keessatti waan bituu qabaannu yeroo hanga gara parsantaa 90 olii kan binneetiin jiru ta'uu isaati. Deeggarsaa fi bittaa walitti yoo deebifne gara parsantaa 90 yeroo ammaa kana kan raawwanneetiin jiru jechuudha kurmaana darbe keessatti. Kan itti aanus yeroo itti aanus akkaataa karoora keenyaatiin dhimma dhiyeessii qorichaa kana sirriitti gadi fageenyaan kan itti xiyyeeffannee deemnu jechuudha. Dabalataan ammas dhimma laaboraatooriitiin wal qabatee tajaajila laaboraatooriitiin hospitaala keenya keessatti kennamu tajaajila baay'ee fooyyee qabu ta'uu irraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti dorgommii adda addaa kan gama riifoormii laaboraatooriitiin geggeeffamu keessatti akka hospitaalota godina keenya keessa argamaniitti sadarkaa lammaffaarra jira jechuudha. Hospitaalli keenya fakkeenyaaf riifoormii Siliiptaa jedhamuun yommuu ilaalamu yeroo darbe sadarkaa lammaffaarra jiraachuu isaa jechuudha. Kan ragaan qorannoon yeroo darbe asitti qaamni dhimmi ilaallatu dhufee geggeesse agarsiisu jechuudha. Dabalataanis qorannoowwan gosa adda addaa gara 41 as keessatti kan geggeessu. Almost waan tajaajila qorannoo hospitaala sadarkaa jalqabaa keessatti kennamu olitti geggeessaatiin jirra jechuudha. Waan kamtu dhabu malee oduu hanqinni qorichaatu uumame hanqinni qorichaa uumamuu danda'a. Qorii laaboraatoorii irratti hanqinni gonkumaa akka uumamu gochuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif gama ibsaatiin fakkeenyaaf dhaabbata dhiyeessii Itoophiyaa damee kibbaatiin wal qabatee hanqinni yoo nu mudateetiin jedhe akka tasaa maal goona dhuunfaarraa binnaa jechuudha. Hatantamaan deebii akka argachuu danda'an. Namni dhibee ofii beekeeti qoricha raasaas bitachuu danda'a, alas bitachuu danda'a. Garuu immoo dhibee beekuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kanarratti dhimma laaboraatooriitiin wal qabatee qorannoowwan godhamuu qabaatu kan hundaa waggaa waggaatti itti karoorsinee jechuudha. Hanqinni kamiyyuu akka hin jiraannetti irratti hojjetaatiin jira jechuudha.